والإبدين أدى بلسباسة أمتا تجراي Tbi.elefii في بارتي bilisiginaa gara araaraatti waan fuula deeffate fakkaata. Waayillan qabsoo kun waggoota 28 oliif erga wajjin imalaniin booda waggoota lama dura qabsoo sabaatiin olaantummaa TPLF kan OPDOtiin bakka buufame. TPLF erga maqaleetti galtee booda mootummaa biyya bulchuu mormuun olaantummaa ofii tikfataa turte. Kunis egeree biyyaarratti dhiibbaa akkamii qabaata gaaffii nama hundaa ta'ee tufee ture. Amma mootummaan federaalaa Finfinnee irraa jaarolii araaraa erguu fi oduun jettu ijoo miidiyaalee hawaasaa taatee jirta. Maaltu jedhamaa jira miidiyaa hawaasaa irratti guyyaa waariyoo walitti qabee jira. Baanda digital wayyaanee for maqalee irra argam fudhatee maqaa yookaan arrabsoo muraasa aktiivistooti mootummaa bulchuu jiru jechuun bilisiginnaan qabsaa'ota Oromoo ittiin himatti keessa isaan muraas turan. Waggoota 28 dura addi bilisummaa uummata Tigraay jechuun TPLF qabsoo waggoota 17 dargi waliin godheen addi bilisummaa Oromootiin wal dhabe jennaan Oromoo ittiin to'achuuf garee tokko ijaarrate. Maqaan OPDO jechuun Oromiyaa keebbaas gareen tun bakka bu'aa malee waamuraa qixxa malee qixxeef deebisu malee gaafachuu akka hin dandeenye warri garee tan kee tajaajilaa turuuf deddeebiirra gabaa'u. Haroor dabaaf cubbuu hamaqa maaster pilaanii da'oo godhachuun magaal Finfinnee hektar 54 irra gara miiliyoon tokkabxi tokkootti ol guddisuun Oromoo lafisarraa xoomnaa jedhuun bulchiisi mootummaa Duwaayii har'a hoote miseensicha TPLFiin hoogganama OPDO bobbaasuun magaalaan akka Sulultaa, Bishooftu, Sabbata, Duukam. Oloota afaan dabalatee aanaalee baadiyyaa 8 dhibiille haroor quttum isaanii keeggalfachuun nyaap orra jaaratanii butum irra dhaabbachuuf waraqata barreeffatan. Boroo yookaan dinqa abbaatti eegata dhaadannoo jedhuun barattooti Oromoo manneen barnoota sadarkaa olaanoo fi yuunivarsiitii waan akka baratan addeeffatanii ofalmanii. Loltooti Jeneraal Samoora Yuunes rasaasa akka bokkaa barattoota Oromoo harka duwwaa lafa ofiitti falma turtirra roobsaniin ijoollee Oromoo dhuuqa qaarisanii dubbii balleessan. South of the Ethiopian capital, Addis Ababa. Mingling in the crowd were anti-government protesters. Akkuma rimarii allaatti dooti lafumaan baanaan qabsoo adhooftuu uummata Oromoo waggoota afurii fadoo gargarin kutiin godhee wayyaaneen baqatte maqalee kalti. OPDOlleen ergamu erguutti ol guddaate. Qaadireen OPDOlleen mootummaa duraan guddisa armaan baasa baaruu qofa son taane hayyoota Oromoo Baqqalee Garbaatti hanga Ziqeel Gabbisaa, Jawaar Mahammadiiti hanga Daawud Ibsaa, Koloonel Gammachuu Ayyaanaati hanga ajaja waraan bilisummaa Oromoo Humsa Dirribsaa yookaan Marroo Facuuf dabalatee ajaja maqalee irraa fudhate jechuun busheessan uummata biraggatti dhabsiisan. Waraanni siyaasaa hajaallowwan ganama TPLF fi OPDO durii yookaan bilisiginnaa amma jidduu godhamuu jiru waggoota lamaan booda waan gara araaraa fuuldeeffat fakkaata. Ijoollee yakkama guddaa Geetaachoo Asaffaatiif obbo Sibaat duul maqalee irra kaadire Dr. Abiyyi Banteen wayyaane teessoo mootummaa federaalaa keessa bakka qabdu cuf maqalee galfachuun intalti takkattiin haftelleen dhiyootan keessa godaanu qofallee miti duub filannoo biyyaalessi Itoophiyaa tamarsi jayeessoo naannolee Itoophiyaa kamuun gaafadhu kopha tolfadhi jechuun dubbii wayyaanee tunduun mootummaa Dr. Abiyyi Ahmad waan muddamsiiftu fakkaata. Carraa mootummaa federaalaatiif naannoo Tigraay maal ta'an gaaffii nama hunda turte. Wiixata galgala oduun akkan jedhu fuul Facebook Jawaar Mahamad irra dhagaa. Gaaf Baqqalee Garbaatiif Profeesar Ziqeel Gabbisaa konfiraansiif gar Maqalee dhaqan. Bilisiginnaan gochi gaantummaa jette farrajja ololban. Har'a gaafuuf ijaarsummaan araarsa jette of ergatte maal jechuu laataan gaafi Jawaar tur. Gameessi miidiyaalee hawaasa boru barraaqa yookaan yaayya Basheer waan armaan dur jedhee fooda qubmaaf naan jechuu dadhabda waan jedhu fakkaata. Kanaaf gaafi danduu bakkan jechuun gaafat. Jaaraan ilmi abbaa jaarsummaa ergachuun maaliif hagan isaan dheebe? Eessi isaan sabboontota Oromoodha of jecha sobaan targa wayyaanee jedhetti maxxansan dhuga seetanii miti yoo jedhu. Yaadu wal fakkaatuun gaazixeessa Dammaqa Nagaasaa akkan jechuun yaadi isa eebbaan buufat. Lakkoobsi uummata baay'atus xiqqaatus murteessaa miti. Uummati tokkummaaf ciminni qabu yeroo hundi ni kabajama. Warri jaarsummaa ergateef warri jaarsummaa simachuuf qophaa waggoota dheeraaf wal beeku. Abbaa filmoollee jechuu dandeenya. Nu araari isaaniif hawwin jechuun dubbii fi buufat. Aktiivistooti fuul miidiyaalee hawaasarra yeroo hedduu mootummaaf duutan har'in mul'atan. Tokko immoo jaarsummaa erguun rakkoo maal qab jechuun gaafat. Jaarsummaa erguun rakkoo qabaachuu baattus walabaara guyyaa tokkas murte akkan har'a qabuun nama ajaa'ibsiisu akka ol xeenxal miidiyaalee hawaasa haganamaan dhufetti keeyya irra hubachuu dandeeje. Barreeffami qondaal mootummaa bilisiginnaa taayye danda'ateef barreeffami hayyuu seera Dr. Tsaggaayee Araarsaa immoo wal fakkaata.
dubbaat. Isaan lamaanuu shakkii qabaachuun mirkaana. Taayyee wayyaane shakku dubbaat. Dr. Tsaggaayeen garuu Abiy shakkuun akkan jechuun barreesse. Gaafa Abiy jaarsummaa sitti ergisi galaafachuuf ofeegi. Jaarsummaa gaaf sitti ergisi jilbiiffachiisuuf malee hin jilbiiffatu. Inni jaarsummaa itti ergu hundi isaanii akka jilbiiffatan agar malee warris jilbiiffachiisu tokkollee hin beekne. Meeqatti akkanaan dhidhimeef of eeggannoo barbaachisa jechuun wayyaaneef dhaamsi dabarse. Taayyeen immoo barreeffama isa Amaariffaan barreesse jaale Xiyya Biraan Birruu na gargaaruun afaan Oromoo jijjiirreen. Jaarrolee araara kakkoomsi isaaniitiif galatoonfachuun araari kaayoo paartii isaanii ta'uu dubbate. Barreeffama isa hawaan araara kan deeggaruuf mormullee fakkaata kanaan wayyaaneen afaaniin qiqii darkaan dabu'aan hojjettuuf of eeggannoo nu barbaachisa jechuun paartii isaatiidha. Fuulli miidiyaalee hawaasa jaarsummaan guutamee jira. Jaarsummaa bilisiginnaatiif jaarsummaa wayyaanee tageetaachuu asaffaatiif ta Dr. Abiy Ahmed. Their chants of "We need justice." Kutaalee